Oduun ho'aa guyyaa irraa dhaga'uu qabdan isiniif dhiyeessa daawwattoota keenya jalqabarra mata dureewwan oduu isinitti himuun itti aansuudhaan immoo bal'ina isaattan darbaa oduu keenya kan jalqabaatiin yakkamaan daa'ima waggaa 13 irratti yakka gudeeddii hamaa raawwate deeggarsa ajajaan poolisii aanichaa isaaf taasiseen gara naannoo biraatti deemuudhaan dhokate. Dhimma kana bal'ina isaa kanan isin dhaggeeffachiisu ta'a. Oduu biraatiin ammoo obbo Taayyee Danda'a guyyaa irraa mana murtiitti dhiyaateera. Dhimma kanarrattis abukaatoon isaa BBC Afaan Oromoo waliin gaaffiif deebii taasise qaba. Kanas bal'ina isaa kan dhageessan ta'a. Pirezidaantiin Somaalilaand biyyoonni 130 ol Somaalilaandii beekamtii akka laatan gaafatanii kanas bal'ina isaan isiniif gabaasaa daawwattoota keenya. Oduu keenya kan biraatiin ammoo lagannaa hojii hojjettoonni fayyaa miilana taasisanii wal qabate ministeerri fayyaa tajaajilli dhaabbilee fayyaa akka biyyaatti addaan citiinsa tokko malee itti fufeera jechuudhaan kaleessa galgala ibsa baase. Ibsa ministeerri fayyaa baase kanas isinan dhaggeeffachiisa. Akkam jirtu daawwattoota keenya oduu keenya guyyaa irraatiin dhimmoota nama isiniif kaasee fi kan biroo bal'ina isaa kan dhaggeessan ta'a. Isin immoo chaanaalii keenya subscribe gochuudhaan mallattoo bilbilaa fuuldura jirtu yoo tuqxan guyyaa guyyaadhaan oduu akka kanaa yeroo gadhiisnutti jalqabeetu isin qaqqaba. Oduu keenya jalqabaatiin yakkamaan daa'ima waggaa 13 ayyaantuu jedhamtu irratti yakka gudeeddii raawwate deeggarsa ajajaan poolisii magaalichaa isaaf taasiseen magaalicha gadhiisuudhaan dhokate. Ajajaan poolisii kunis itti gaafatamummaa isaarraa kaafame malee tarkaanfiin tokkollee hagammaatti isarratti fudhatamnee jedhame. Naannoo Sidaamaa godina giddugala Sidaamaa aanaa Shaafanoo bakka Shuuroo jedhamuun waamamutti mana abbaa buddeenaa ishiitti kan guddachaa turte daa'imni waggaa 13 maqaan ishee ayyaantuu jedhamtu haadha isheetiif ergaa ergamtee utuu deemaa jirtuuti dargaggeessa shakkamaa Baxiisoo Baqqalee jedhamuun yakki gudeeddii cimaan ishee irratti raawwatame. Boodarras shakkamaan kun qabamee seeratti dhiyaachuutuu qabuuti. Deeggarsa ajajaan poolisii isaaf taasisee naannicha gadhiisee bakka biraatti baqatee akka dhokatu haalli isaa mijeeffame. Yerichatti ajajaa poolisii aanaa Shaafamoo kan ta'e shakkamaa kana waliin firooma dhiigaa waan qabuuf dhimmicha irratti dhibaa'ummaa agarsiisuudhaan shakkamaanis naannicha gadhiisee ba'uudhaan bakka biraa akka dhokatu haala mijeesseef. Shakkamaan naannicha gadhiisee ba'uudhaan akka dhokatu isa deeggaruusaa obboleettii hangafaa ayyaantuu Tiikvaa Itoophiyaatiif hime. Miidhaan qaamaa fi xiinsammuu guddaan irra ga'eera kan jedhe obboleettiin hangafaa ishee kun hospitaala waliigalaa Boonaatti yaalamaa erga turteetiin booda yeroo ammaa kana immoo gara magaalaa Hawaasaatti fudhatamuudhaan iddoo tursiisa daa'immanii Xaaliitaatti akka argamtu kan hime obboleessi ishee poolisicha itti gaafatamummaa irraa kaasanis shakkamicha seeratti dhiyeessuuf hojiin hojjetame tokkollee hin jiru jedhe. Ayyaantuurra miidhaan qaamaa fi xiinsammuu cimaan ga'ee haqa ishiillee utuu hin argatiin waggaa tokko olii bakka tursiisa daa'immanii Xaaliittaa keessa turuun ishii baay'ee ishee miidheera jechuudhaan obboleessi ishee kun hime. Itti gaafatamaan dhimma dubartootaa daa'immanii fi dhimmoota hawaasummaa naannichaa dhimmicha maaliif gara miidiyaatti baastanii haqa keessan miidiyaadhumti isiniifaa barbaadu naan jedheera jechuudhaanis obboleessi hangafaa ishee kun dubbate. Itti dabaluudhaanis obboleessi ishee kun akka jedhetti ani barataa yuunivarsiitiiti. Abbaan keenya immoo yeroo ammaa kana lubbuudhaan hin jiru. Haati keenyas nama biraatti heerumteetu jiraachaatii jirti jechuudhaan uummanni Itoophiyaa haqa daa'ima kana akka gaafatu obboleessi hangafaa ishee kun dhaammate. Oduu biraatiin ministeerri fayyaa Itoophiyaa tajaajilli dhaabbilee fayyaa akka biyyaatti addaan citiinsa tokko malee itti fufee jira jedhe. Ministeera fayyaa Dr. Maqidas Dhaabaa tajaajilli dhaabbilee fayyaa naannoo hunda keessatti jechuun ni danda'ama addaan citiinsa tokko malee itti fufee jira jechuudhaan ibsite. Ministeerri kun ibsa kana kan kennan yeroo ogeessonni fayyaa lagannaa hojii dhaabuu fi tajaajila hospitaalota adda addaa keessatti addaan cituun odeeffamaa jiruttidha. Dr. Maqidas Dhaabaa turtii kaleessa galgala EBC waliin taasisaniin ogeeyyii fayyaa buufataalee fayyaa fi hospitaalota keessatti dhukkubsattoota ciisanii yaalamanii fi deddeebi'anii yaalamaniif addaan citiinsa tokko malee tajaajilli kennamaa jiraachuu ibsan. Itti dabaluudhaanis ogeessota fayyaa uummata isaanii tajaajilaa jiran hundaaf galata guddaan qabaa jedhan. Haa ta'u malee hospitaalota barsiisanii fi leenjisan muraasa keessatti addaan citiinsi tajaajilaa akka mul'ate hubachuu isaanii eeruudhaan rakkoolee sanas doktoroota olaanoo fi narsoota waliin ta'uun tajaajila kana saffisaan jalqabsiisuun rakkoo kana furuu dandeenyeerraa jedhan. Dr. Maqidasis ogeeyyiin dhaabbilee fayyaa yeroo daawwatan qaamoleen tokko tokko jeequmsaa fi sodaa uumuun hojii jeequuf yaalaa akka jiran kaasuudhaan qaamolee kanneen irratti bu'uura seeraa fi seera naamusa fayyaatiin tarkaanfiin barbaachisaan irratti fudhatamaa jedhan. Ministeerri kun damee fayyaa keessatti qulqullina tajaajilaa akkasumas gaaffilee ogeessota fayyaa dabalatee rakkoolee uumamanii kun ministeerichi ni hojjetaa jedhan. Furmaata waaraa fiduuf gaaffii keenya mariin deebii ni kennina kan jedhan Dr. Maqidas kanaafis yeroo ammaa mariin sadarkaa adda addaatti gaggeeffamaa akka jiruu fi yeroo itti aanutti mariin sadarkaa adda addaatti kan gaggeeffamu akka ta'es ibsan.
Gama ministeera fayyaatiin akkas haa jedhamu malee miidiyaan Addis Istaandardi garuu hojjettoonni isaa qaamaan illee achitti argamuun mirkaneeffataniiru jechuudhaan akka gabaasetti hospitaalota tokko keessatti ammayyuu kenniinsa tajaajila fayyaa tokko addaan citee jira jedhe. Akka gabaasa Addis Istaandardi kanatti lagannaa hojii guutuu gochuuf waamicha sochii ogeessota fayyaa Itoophiyaa taasise hordofee guyyaa kaleessaa wiixata caamsaa 19 hospitaalota gurguddoo magaalaa Finfinnee fi kutaalee biyyattii garaagaraatti argaman baay'inaan tajaajila osoo hin kenniin oolaniiru jedhe. Dabaluudhaanis Addis Istaandardi wiixata ganama daawwannaa hospitaalota 3 hospitaalota ispeeshaalaayizidii waliigalaa Minilik lammaffaa hospitaala yaadannoo Zawudiituu fi kolleejjii meedikaalaa hospitaala Yakkaatit 12 keessatti taasiseen kutaa yaala tattamaatiin ala tajaajilli idilee danqamuu hubateeraa jedhe. Daawwannaa ganama sa'aatii 4tti hospitaala yaadannoo Zawudiituu taasifameen karra guddicha hospitaalichaa irratti namoonni tajaajila argachuuf deeman hedduun ol seenuu dhorkamanii yeroo dhaabbataa turan mul'ateera. Hospitaalicha keessatti ammoo namoota kanaan dura beellama qabanii fi deddeebi'anii yaalamaniif tajaajila yaalaa kennamaa kan ture yoo ta'u, kutaalee yaala idilee qorannoo fi laaboraatoorii ogeessa fayyaa fi tajaajilamaan tokkollee keessa hin jiru. Kutaalee yaalaa ariifachiisaa yookiin imerjensii kutaaleen da'umsaa fi ICU qofatu hojii idilee isaarra jira jechuudhaan Addis Istaandardi gabaase. Haaluma wal fakkaatuun kolleejjii meedikaalaa hospitaala Yakkaatit 12 keessatti haga ganama keessaa sa'aatii 3:45tti yaalamtoonni hedduun tajaajila yaalaa tokko malee taa'aa jiraachuu isaanii Addis Istaandardi qaamaan argamee mirkaneesseera. Kutaalee yaala lafee fi narbii, kutaalee laaboraatoorii, kutaa ODP, kutaa indooskooppii, fiiziyootiraappii tajaajila kennaa hin turre. Hojjetaan hospitaalichaa tokko yaada Addis Istaandarditti laateen guyyaa har'aa jechuun caamsaa 19 bara 2025 ganamarraa kaasee hojjetaa fayyaa tokkos hojii hin galle. Nuti waan tokkos gochuu hin dandeenyu kun hojii keenyas mitii jedhe. Itti dabaluunis hospitaalicha keessatti ammaaf kan hojjetaa jiru kutaa yaala tasaa jechuun namoota balaan konkolaataa irra ga'e, namoota dhiigni isaanii dhangala'e, namoota balaan garaagaraa irra qaqqabe malee namni tokkoyyuu yaalamaan jiru jedhe. Daawwannaa kanarratti Addis Istaandardi ogeeyyii fayyaa baay'een muraasa mooraa hospitaalichaa keessatti kan ilaalan yoo ta'u, waajjiraaleen bulchiinsa irra caalaan isaanii cufamaniiru. Hospitaala ispeeshaalaayizidii waliigala Minilik keessatti daawwannaa ganama naannoo sa'aatii 3 gaggeeffameen tajaajilli idilee jeeqamuu mirkanaa'eera. Dhukkubsattoonni waraqaa beellamaa fi kaardii wal'aansaa haaraa qaban kutaalee cufaman fuulduratti eegaa turan. Kutaaleen wal'aansaa irra caalaan isaanii cufamanii kan turan yoo ta'u, kanneen banamanis ogeessi fayyaa keessa hin turre. Lagannaan hojii kun magaalaa Finfinneetiin alattis kutaalee biyyattii hedduu keessatti tajaajila danqeetu jira. Godina Arsii magaalaa Asallaatti ogeessonni hospitaala riiferaal Asallaa lagannaa guutuu keessa seenuu isaanii akkasumas doktoroonnii fi barattoonni fayyaa buufata hojii isaaniitti akka hin argamne himaniiru. Daawwattoota keenya kana kanumaan bira darbuudhaan oduutti yeroo hin cehu pirezidaantiin Somaalilaand biyyoonni 130 ol Somaalilaandii beekamtii akka laatan gaafatan. Pirezidaantiin Somaalilaand Abdirrahman Mohammad Abdullaahi biyyoota 130 ol ta'an Somaalilaandii beekamtii biyyummaa akka laatan waamicha dhiyeessan. Sagantaa bilisummaa Somaalilaand waggaa 34ffaa kabajuuf qophaa'e irratti haasawa kan taasisan pirezidaantichi ministeerota muummee mootota Amirootaa dabalatee gaggeessitoota biyyoota 130 ol ta'aniif Somaalilaandii beekamtii akka laatan xalayaa erguu dubbatan. Ayyaana kanarratti hawaasni addunyaa Somaalilaandiif akka biyyaatti beekamtii akka kennu irra deebiin waamicha cimaa taasisuu isaanii horn dippiloomaat gabaase. Pirezidaantichis Itoophiyaa, Imireetota Araba Gamtoomanii, Yuunaayitid Kingdam, Ameerikaa, Jibuutii, Taayiwaan, Turkii fi Keeniyaa dabalatee biyyoota Somaalilaandii waliin hariiroo michoomaa fi tumsa qabaniif galata qaban ibsan. Imaammanni dhimma alaa Somaalilaand qajeeltowwan nagaa wal kabajuu fi tumsa irratti kan hundaa'e ta'uusaas mirkaneessaniiru. Gaanfa Afrikaa fi Galaana Diimaa irratti badhaadhina dagaagsuu fi nageenya naannawaa eegsisuu keessatti gahee olaanaa taphachuuf qophiidhaas jedhan. Oduu biraatiin guyyaarraa obbo Taayyee Danda'a mana murtiitti dhiyaatan. Manni murtii waliigalaa federaalaa oliyyannoo abbaan alangaa obbo Taayyee irratti dhiyeeffate irratti jala murtii laachuuf har'atti beellamee turus beellama biraa kennuunsaa himame. Abukaatoo obbo Taayyee Danda'a kan ta'an obbo Abarraa Nigus galmeen kan beellamamee ture galmicha qoratanii murtee kennuuf ture. Yeroo garaagaraattis beellamamne hin hojjetamne jedhamaa turree jedhan. Abbaan alangaa himatawwan lama manni murtii olaanaa federaalaa ramaddii lidataa obbo Taayyeen bilisa jedheen irratti oliyyannoo dhiyeeffachuunsaa kan yaadatamu yommuu ta'u, dhimmicha irrattis mana murtii waliigalaa federaalaatti dhaddacha oliyyannoo yakkaatti ilaalamaatii jira. Manni murtichaa abbaan seeraa tokko dhukkubsatanii hafuu isaanii eeruudhaan dhimmicha irratti jala murtii laachuuf beellama kennaa ture. Murtee qofaaf yeroo arfaffaaf beellamamne kan jedhan obbo Abarraan
Dhaddacha irrattis abbaan seeraa galmicha qabatan dhukkubsatan jedhaman hojiitti akka hin deebine akka itti himame dubbatan. Manni murtichaa dhaddacha caamsaa 4 bara 2017 taa'een galmicha kan ilaale ta'us abbaan seeraa galmicha qabatan waan dhukkubsataniif beellamni biraan yaa kennamu jechuun irratti beellamamee ture. Gama keenyaan heera irratti kan kaa'ame mirgi haqa saffisaa argachuu keenya akka kabajamuuf beellama kana ture irratti mana murtichaa gaafanneerra kan jiran obbo Abarraan manni murtichaa oliyyannoo abbaa alangaa fi deebii obbo Taayyee Danda'a dhiyeeffatan irratti jala murtii laachuuf akka lakkoofsa Itoophiyaatti caamsaa 25 bara 2017tti beellama qabachuun hima. Oduu keenya xumuraatiin Chaayinaan garee ogeeyyii fayyaa waraana biyyattii ergama waggaa tokkoof gara Itoophiyaa argite. Gareen gargaarsa yaala fayyaa waraana bilisummaa uummata Chaayinaa tuuta 11ffaa tajaajila yaala waraana Itoophiyaa deeggaruun ergama waggaa tokkoo raawwachuuf gara Itoophiyaatti imaluu ministeerri ittisa Rippaabilika uummata Chaayinaa beeksise. Ministeerichi ibsa baaseen kun garee ogeeyyii fayyaa waraana hagammaatti gara Itoophiyaatti ergine keessaa isa olaanaadha jedhe. Gareen kun hakimoota waraanaa 14 of keessaa kan qabu yoo ta'u, adda durummaan hospitaala sadarkaa jalqabaa yuunivarsiitii meedikaala waraana bilisummaa uummata Chaayinaa waliin hidhata qaburraa fudhataman. Akka ministeerichi jedhutti gareen kun wallaansa kiliinikaa, teekinooloojii wallaansaa, bulchiinsa hospitaalaa fi deeggarsa loojistikii dabalatee dameewwan wallaansaa bal'aa irratti kan bobba'u ta'aa jedhan. Miseensonni garee kanaa hundinuu wallaansa kiliinikaa fi bulchiinsa eegumsa fayyaa irratti muuxannoo olaanaa qabus jedhame. Gareen kun gara Itoophiyaa osoo hin imaliin dura leenjii biyya keessaa fudhateera. To'annoo miiraa, wallaansa dhukkubsattoota ciccimoo akkasumas ittisaa fi to'annoo dhukkuboota daddarboo irratti leenjii fudhataniiru jechuudhaan ministeerichi hubachiise. Gareen kun magaalaa Finfinnee keessa teessoo kan godhatu yoo ta'u, deeggarsa hospitaala waliigalaa humnoota ittisa Itoophiyaaf taasisaa jiru itti fufuun dandeettii hospitaala riiferaala addaa Itoophiyaa haaraa hundeeffame gabbisuuf kan gargaaru ta'uusaas ministeerichi beeksan. Tajaajila yaala fayyaa biyya keessaa guddisuufis gumaacha ni godhu jedhame. Bara 2015 irraa eegalee yuunivarsiitii meedikaalaa PLA ogeeyyii fayyaa waraanaa 100 ol tuuta adda addaa 11 ol gara Itoophiyaatti erguunis ibsameera. Egaa daawwattoota keenya oduun yeroo kanaaf isiniif qindeesse kana gammaatti hordoftanidha. Sa'aatii muraasa booda duubiraan akka walitti deebinutti nagaan naa tura.